Ashamaa akkam jirtu hordoftootaafi dhaggeeffattoota Hibbootii bakka jirtanitti nagaan keenya sinaa ga'u jecha nagaa keenyatti aansuun oduu yeroo kanaa sin dhageessisna nu waliin tura. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp Ameerikaan talaalliin argamus argamuu dhabus deebitee banamtii jedhan garuu ammoo bara kana talaallii argachuuf abdii qabanis himaniiru. Piroojeektii Opereeshin Warp Speed jedhamu kan Tiraamp carraaqqii bara waraana addunyaa lammaffaa meeshaa niwukilaara argachuuf taasifametti fakkeessan yeroo gabaabaatti talaallii argachuun galma godhatee eegaluu himan. Talaalliin argamuu baatus garuu Ameerikaan banamtee sochiin idilee eegalaa jedhan. Ogeeyyii hedduun talaalliin koronaa vaayirasii waggaa tokko gaditti argamuu danda'u irraa shakkii qabu. Israa'elitti ambaasaaddarri Chaayinaa manatti du'anii argaman. Israa'elitti ambaasaaddarri Chaayinaa Duubaay mana jireenya isaanii magaalaa Teel Aviv keessatti du'anii argamuu isaanii miidiyaaleen Israa'el gabaasaniiru. Ga'eessi ganna 58 Duubaay siree isaanii keessatti du'anii kan argaman yoo ta'u sababni du'uu isaanii garuu maal akka ta'e hin gabaafamne. Hojii ambaasaaddarummaa isaanii kan eegalan guraandhala keessa yoo ta'u kana dura ergama addaa Chaayinaa ta'uu Yukireenitti tajaajilaa turaniiru. Ambaasaadarichi kan bultoo qabanii fi abbaa ilma tokkoo yoo ta'an yeroo kanatti garuu biyya keessa waan jiran miti jedhamee yaadama. Magaalaa Teel Aviv keessatti mandara Herzlii jedhamu keessa jiraachaa turaniiru. Itoophiyaatti namoonni dabalataan 11 vaayirasicha koronaatiin qabamuun ministeerri fayyaa beeksise. Sa'aatii 24 darban keessatti namoonni qorannoon taasifameef 4225 keessa namoonni 11 vaayirasii koronaatiin qabamuun waan mirkanaa'eera. Walumaa galatti hanga ammaatti biyyattii keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii 317 ga'uuf ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa beeksisan. Haala dhukkubsattoota ilaalchisee kanneen dhukkubsichaan qabaman keessaa namoonni 4 jiraattota magaalaa Finfinnee, namoonni ammoo naannoo Sumaalee bakka turtii addaa Jijjigaa kan jiran yoo ta'u namoonni tokko naannoo Amaaraa bakka turtii addaa magaalaa ta'u ministeerichi beeksiseera. Namoota dhukkubichaan qabaman keessaa namoonni 7 seenaa imala biyya alaa qabu. Namoonni 3 namoota dhukkubichaan qabaman wajjin tuttuqqii qaban yoo ta'u namoonni 1 ammoo seenaa imala biyya alaa kan hin qabnee fi namoota dhukkubichaan qabaman wajjinis tuttuqqii kan hin qabnedha jedhan. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun ganama kanaaf qabnu kanuma sagantaalee keenya hafanii waliin turtii gaarii.